miidhamni obboleettiitii yaa miidhama kootii jechuudha. Kana jechuun obbolaawwan dhiiraa hin qabu miti. Garummoo dubartiin takka hoggaa miidhamtee hoggaa haalan taane irratti kuftee hoggaa waan hin taane rakkoon taane ishii muddatu. يا دكتور مالك قلت لك مقتول مالك قلت لك عيان من جنى الغزلان قلت لك عيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا فكبجمتوتا كيا أكم جرتن نجا جرتني السنين جلا أني نجا كوتي إسن الريب جنجا تاتني وربيا كيس جرتن وروني بيان ألس جرتن نجيني ربي إسنين ولين يا جرات السنين جرات كقدام كيسن بجنجانا تاتني أني ري نجا كوتي نجيني كيسن نافع بايت السنين جتا إتم بكاداتو كدرا bakka kana kanatti maal gochuun dhiyaate sinjala badeetan jira tibba kana akka duraan jirre viidiyoo sinii gagadhiisutti hin jiru bubbuleetan jira tuttureetan jira jechuudha sinjala badeen jira. Egaa ka warroonni na yaaddan iskiin warra sinii dhufeetan jira siniin jira daawwattootaaf kabajamtoota kiyyaa haala bareedaadhaan sinii dhiyaatee jira. Haalli bareedaa kunis maalinni sagaleen akkuma argitan kana jijjiiramee jira fuulli jijjiiramee jira. Yaa ka alhamdulillahi rabbil alamin haaluma qilleensaa waliin xiqqoo dhukkubee tureyyuu sagaleen ammarree sirrii nan jiru jechuudha. Difkanirree naqabee jira kanuma afaan sinjala badee jechuudha. Daawwattootaaf kabajamtoota kiyya egaa ka wanti narra bakka addaa kanatti dhiyaadhee maal ilaalchateeti warroonni jettan wanti narra bakka addaa kanatti dhiyaadhee maali fi warroonni na hordoftan warroonni waan garagaraa hoggaan hojjedhu na hordoftanii aamilee naaf taatanii na jajjabeessitanii jabaadhee afooziyaa naan jettanii na jajjabeessitan duraan dursee hedduu tokko galatooma isiniin jedha. Asumaan wanti ani isiniin jechuu barbaadu maalinni warroonni na hordoftan warroonni na daawwatan xiqqaa guddaan keessan hundumti keessanuu muslima kiristaanni wanti ani isiniin jechuu barbaadu bakkuma jirtanitti hundumti keessanuu du'aa kanaaf gootan isiniin jedha. Du'aa naaf godhaa isiniin jedha daawwattootaaf kabajamtoota kiyya. Xiqqoo samoona kana qilleensa sirrii natti hin jiru hin beektan kan namni kophaa jiru tokko gizee xiqqoo mataa bobaafatee hangam takka akka namatti ulfaatu keessattuu kophaa jiraachuun alattis immoo daa'ima waliin jira waan ta'eef baay'ee ulfaataadha jechuudha. Sababuma kanaatirraa akka du'aa naaf gootan isiniin jedha daawwattootaaf kabajamtoota kiyya. Hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti guutuun keessanuu du'aa keessanii na yaadadha isiniin jedha. Nu caalakaa tan nu yaadatu tan nuuf yaadu bakka abbaan qabnetti abbaan nuuf ta'e bakka haadhan qabnetti haadha nuuf ta'e bakka firan qabnetti fira nuuf ta'e filaalamii biyya tan nuuf ta'u rabbi tokkicha qofaa. Rabbiin hunduma keenyaa bakkuma jirrutti waan keerii takkaan guutu keenyaa yaa yaadatu jenna. Rabbiin nu yaadatu waan keeriidhaan nageenyi rabbii hunduma keenyaa waliin yaa jiraatun isiniin jedha. Egaa ka arra wantin ani isiniif qabadhee dhiyaadhee akkanumas ta'ee viidiyoo kana garuu waraabuudhaaf tanan itti yaadee eolee bubbulee raqqaatan itti yaadee arra boruu hodhuun jedhu yeroo kanaan of ga'ee jechuudha. Yeroo kana ga'ee jechuudha. Garuu qaatan na waraaba jedhee niyyaa qaba jechuudha. Guyyaa rabbi jedhee malee wanti hundumtuu hin ta'u. Wanti sunis maali nu jettan dhaamsa xiqqoo takkan qaba obbolaawwan kiyya shamarraniiti. Dhaamsi kiyya sunis maali? Ani ilmoo dubartiiti. Miidhamni ilmoo dubartii sun miidhamni obboleettiitii yaa miidhama kootii jechuudha. Kana jechuun obbolaawwan dhiiraa hin qabu miti. Garummoo dubartiin takka hoggaa miidhamtee hoggaa haalan taane irratti kuftee hoggaa waan hin taane rakkoon taane ishii muddatu baay'ee namatti dhaga'ama. Haala kamiin akka jiraattu namni tokko dadhabbina dubartii takkaa fayyadamee of jajjabeessee yookiin immoo irratti of ilaalee dubartii takka akka gawwaatti yookiin immoo akka haala biraatitti yaadee itti fayyadamuudhaaf warroonni yaaddan akka obbolummaa akka wallaalummaa kiyyaa wanti ani isinitti dhaamsadhu wanta akkanaatirraa of qusadhaa. Duniyaan tun tan bilaashaati. Duniyaan tun tan baddu
akira keenya guutuun keenyaa'uu hin beeknu garamitti akka kufnu maalirratti akka kufnu ka'umsa keenya malee dhuma keenya wanti beeknu tokko hin jiru ilmi namaa jechuudha. Dhuma keenya rabbiitu qofatu harkaa qaba. Kanaafuu akira keenya yaadachuu qabna. Duniyaan nama kamiyyuufuu hin taatu jechuudha. Kanaafuu yaa obbolaawwan kiyya waan hin taane warroonni hojjetan of qusadhaa. Wanti ani jechuu barbaade maalinni Fooziyaan maalirraa dubbachaati jirti har'a warroonni jettanis hoo jiraattan waan kana ifan isinii godhaa jechuudha. Yeroo baay'ee obbolaawwan keenya warroonni shamarranii nama tokko feesbuukaan yookaan sooshaal miidiyaa irratti waan garaagaraatiin ol baranii warroota nama kanaan gizee ol baran ol jaalachuutu jira, sooraalee garagaraa erguutu jira, waa baay'ee jira jechuudha. Kana biras taree warroonni biyya baqattummaadhaan jiraatan warra biyya keessas jiru jaalachuu danda'anii bicha guutumaan guututti warra nama dhiira hin beekne tokko alaalatti irraa fagaatanii jiraatanii feesbuukaan yookiin waan biraatiin ol baratanii jaalala ol qabsiisanii waan biraa keessa seenanii waa baay'ee waliin haasa'anii gara fuulduraatitti waliin jiraachuudhaaf abdii keessa ol ka'anii waa baay'ee ol yaadachiisanii akka waan laayifii baay'ee waliin dabarsanii waa baay'ee waliin haasa'anii warratanii booda oguma jedhanu dudubbiirraan tan ka'ee maallaqa walirratti erguu jira waa baay'ee jira jechuudha. Sababa kanaatiin yaa obboleettitiya namni ati dubbistu kun maal akka ta'e hin beektu yookiin nama haadha manaa qabu yookiin nama ati feene yookiin nama ati sooraadhaan laaltee hoggaa qaamaan ol argitu nama siif hin taane hoggaa haasofsiistu tan biraa hoggaa qaamaan ol argitu tan biraa. Ilmi namaa ilaalcha hedduu qaba. Ilaalcha ilma namaa kana sani jenne bakka itti goone amala nama kana akka kana jenneetoo madaallee kaa'uu hin dandeenyu beektani. Kanaafuu yaa obbolaawwan kiyya warroonni shamarranii warroonni dhiira feesbuukaan ol bartanii maallaqa irratti ergitanii boodarra hoggaa itti seentanii jettan maallaqa keessan isatti ergitanii maallaqa keessan egaa isin nyaatee booda haqa keessan egaa ofirraa darbitanii itti dadhabdanii ofiifirree jaalala keessa seentanii maallaqni hin jiru. Onnee keessan qulqulluu dhaan jaalattanii onnee teessan of miitanii waa baay'ee dhabdanii jechuudha. Kanaafuu wanta akkanaatirraa warroonni feesbuukaan ol jaalattanii too waan hin taane keessa ol seessistanii waan hin taane keessa ol seessistanii too maallaqa keessan dhiira irratti ergitan waan akkanaatirraa of qusadhaa isiniin jedha rabbii jedhaa toon obbolaawwan kiyya warra shamarranii. Olin jaalatinaa miti. Jaalalchi falagootaati. Ilma namaatirraa miti. Dhakaacharraa nama qaba bakka nani taa'ee jiru kanarraa nama qabaa jechuudha. Ilma namaati miti. Kanaafuu hin jaalatinaa sinii hin jedhu. Jaalalti immoo hakka qabdi. Mana madaamii akkam taanee akka hojjennee finnu hundumti keenyaa hin beekna. Waa asirratti feesbuuk irratti ol ba'ee dannasee maal jedhee waa meeqa ta'u kun itti tolee yookiin immoo hojii mootummaa hojjeteeti miti. Manuma madaamititti waa meeqa hargee dararamee hirriba dhabee hirriba odoo rafuu barbaadu waa meeqa rakkatee yaaddoo warraa gubee waa meeqa argitaniiti. Kanaafuu kan kana laaltanii immoo hoggaa maallaqa keessan dhiira feesbuukaan barattan irratti ergitanii booda waan hin taane irratti kuftan baay'ee isinitti dhaga'ama. Maallaqa qofa osoo hin ta'in sammuu keessan irree dhabdanii jechuudha yaa obbolaawwan kiyya shamarranii. Wanna kana tan na dubbise maal inni sababan qabaa jechuudha. Sababa waan kana itti dubbadhe nama tokko lama miti wanta akkanaati irratti saaxilame rakkinni guddaan irra ga'ee jira obbolaawwan keenya warroonni shamarranii jechuudha. Obboleettii teenya takka maallaqa ishii nama kanarree feesbuukumaan ol barattee jechuudha. Feesbuukaan ol barattee oduma waliin haasaanuu jaalala keessa ol seessisanii egaa kaa gara fuulduraatitti karoora qabnaa waa baay'ee waliin odeessinee jirra. Jireenya keenya gara fuulduraa
fooyyessuudhaaf atirree achitti hanga oomishitti dararamtaa. Kanaafuu ani waan tokko tokko hojjedhee seeguun qabaa jechuudhaan maallaqa ergii mana bareedaa isaa haala kamiin jaalattaa haala kamiin akka si ijaaramu barbaaddaa jechuudhaan maallaqa kana irraa buusisee manan ijaara jedhee maallaqa kana irraa nyaate manni inni ijaarurree fooqii namni ijaare bellaa namni ijaare mana namaa sooraa kaasee viidiyoo waraabee itti erguudhaan mana ishee itti fakkeessuudhaan dubartiin takka wanni beektu takka hin jiru. Gizee nama jaalattu wanti itti odeessu guutuun dhugaa itti fakkaataa jechuudha. Uumaa wanni irraa quba qabdu tokko hin jiru. Waan kana dhugaa itti fakkaataa wayi quba qabdi. Sooraa mana garagaraa waan garagaraa kaasee itti ergaa viidiyoorree waraabee itti ergaa manni kee har'a xiqquma tafee gulaatu hafee maallaqa hanganaa ergii ashowaati irraa ta'e maallaqa hanganaa ergii maaliif hafee maallaqa hanganaa ergii jedhetti ofiisaatii jireenya isaa gara fuulduraa haala kamiin akka jiraatu fooyyeffachaati. Obboleettiin teenya tun mana haarabaatitti gubattee waa meeqa argitee hirriba dhabdee yaaddoonaadhaaf abbaa sammuu ishii nyaatee dararamtee cinqaa meeqa argitee hirriba odoo barbaaddu hirriba dhabdee warra ishii odoo feetu warra ishiitirraa fagaattee yaada meeqa dabarsaati. Mee jireenya kiyya kana gara fuulduraatti fooyyessa jecha maallaqa kana hojjettee isumarratti ergiti inni jireenya isaa gara fuulduraatti nama biraa holiiwwee fooyyessachaati jira jechuudha. Boodarraa obboleettiin teenya tun gizee biyyatti galtee jettu bilbila isaa jijjiirrachuudhaan hooshiin itti bilbilteettu bilbilli kun irraa hidhaadha cufaadha jedhaani uumaa wanni fiddu tokko hin jiru. Obboleettiin teenya tun walla ishiitti irree bilbiltee ta'u nan dhufe hin jenneeni isatu naqee balaa habdii godhattee jirti. Inni bilbila isaa jijjiirratee jira. Bakka isaa biyya isaa naannoo isaa uumaa wanni irraa beektu quba hin qabdu uumaa wanni beektu tokko hin jiru. Waggaashin kaatee biyyatti galtee jettu eenyu bira deemti? Amata meeqa guutuu hojjettee kisaartee maallaqa kana guutuu isarratti ergattee jirti jechuudha. Maallaqni isatti ergite kun kisaaree jira isaa waliin kisaartee jirti. Booda warra ishiititti hoo deemtee warri ishii hoom dhuftee maaliif nuuf hin bilbillee amata hanganaa kana akkana maataate waa baay'ee jira gaafii baay'ee jira. Amata meeqa guutuu jiraatte maallaqni ishii namni irratti ergaati turte ishii ganee jira. Bilbila isaa jijjiirratee jira. Isatu naqee bala jettee waa meeqa maallaqni irratti ergitee hafee waa meeqa kisaartee mooyyuu kennaa isaaf kennitu qopheessitee akkasitti kaatee waggaa galtuu inni bilbila isaa cufatee jalaa badee jira. Obboleettiin teenya tun oo bilbilchuu isa argachuu hin dandeenye deebitee waan ratteetti biyyuma irraa deebitee biyyatti galtee sanitti biyyuma sanitti deebitee hojjettee lamma akka biraatiin haala biraatiin jireenya biraatiin onnee ishii madaa'e kana keessa ishii madaa'e kana dhukkubni namni nama miidhee yoomuu if fayyani. Namni guutuun waanuma nama miidhu namatti fakkaata. Namni tokko gizee waan isaanii namarratti dalagee nama biraa deemu namni guutuun sanuma namatti fakkaata. Beektanii obboleettiin teenya tun haala hin taaneen keessa ishii madeessee namni kun kaatee biyyuma deebitee biyyuma irraa dhayxee deebisee sanitti odoo haadhaaf abbaa ishiin argin biyyuma sanitti deebitee jechuudha. Biyya sanitti deebitee warra ishiin bira hojjettu warra gaariidha. Daganaa amata lama hojjettee deebitee warra ishiitti deemtee jechuudha. Akka namaati miti rabbiin nama hin gatu, rabbiin nama hin darbu. Jireenya ishii fooyyessu turre onnee ishii haamilee ishii cabeessan yookiin waan ishii yaadde san godhuu hin dandeenye jechuudha. Obboleettiin teenya tun yeroo tokko keessi ishii cabee jira, yeroo tokko miidhamtee jirti. Uumaa wanni gootu tokko hin jiru jechuudha. Garuu rabbiin umrii nama dheeressee haadhaaf abbaa ishii argattee jirti. Garuu mooyyuu haamileen ishii baay'ee tokko cabee jira jechuudha. Haatiif abbaa ishee haali isaan wanni isaan irraa quba qaban tokko hin jiru. Mucayyoon teenya biyya ormaa deemtee biyya ormaatitti akkana taatee dhuftee inuma callistii wanni gootu tokko hin jiru. Gadi baatu hin callistii nama argitu hin callistii nama kanaan olitti hin makamtu. Haamileen ishii cabee jira jechuudha. Kana sani jettee uumaa warratti wanni himattu tokko hin jiru. Maaliif waan taree tokko jechuudha.
uma wanni irraa gootu tokko hin jiru haadhaaf abbaa isheetitti hoo'imte wanni godhaniif tokko hin jiru waliin gadduu malee maaliif nama beekan irratti wanta akkanaa gootee jechuu malee wanni godhaniif tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu obboleettiin teenya tun keessa ishee miidhame lammataa akka nama biraatitti illee dabalantee gammachuudhaan hin jiraanne ishee godhee ishee dhiisee jechuudha namni kuni. Yaa ta'u malee lubbuudhaanuu jiraatanii haadhaaf abbaa ofii arguunuu waan guddaadha. Egaa ishiin haala kanaan hoggaa dabarsitu kana odoo waan tokko dhabdee odoo haadhaaf abbaasii dhabdee odoo faamilii ishii keessaa wanti tokko jalaa irrate sandaran miidhamti jechuudha. Garuu immoo wanni wayyoo qabu ilmi namaa tokko gara tokko miidhame gara tokko rabbiin nama kiisaa jechuudha. Warra isheetitti dabalamuudhaan gammachuu fudhattee jirti obboleettiin teenya tuni. Wanta akkanaati jira jechuudha yaa obbolaawwan kiyyaa. Kanaafuu warri dhiiraa obbolaa shamarranii qabdanii haadha qabdanii hadaadhaa qabdanii kana san isiniin jechuu hin danda'anii ilmoo dubartiitirraa uummattanii waan hin taane namarraan hin gahina. Homaa haqni namaa homaa wanti isinii godhu tokko hin jiru. Duniyaa irratti irra itti gammaddan haakiratti kan izaabaatti isin hin gubattan. Kanaafuu waan duniyaa sanarratti dhiistanii deemtaniif jettanii nama hin miidhinaa haqa namaa nyaatinaa nama hin zallaminaa waan hin taane namaaf hin yaadinaa yeroo ammaa kana haqa namaati miti haqa ofiituu tan dhiisanii deeman abbaa qabeenyaa meeqa kami tan haqa isaa dhiiseetoo zalalaa wannoo takkaan wannoo keessa kaa'anii fuudhanii deemanii awwaalan jechuudha. Abbaa qabeenyaa meeqa kami waa takka odoo fudhatin qabeenyaa isaa yookiin immooyyuu waan inni uffate warqee isaa homaa wanni godhatu tokko hin jiru jechuudha. Tan warqii qabus tan warqii hin qabnes hiyyeechis dureechis bareedaanis fokkataanis wanti gargar isaan baasu tokko hin jiru. Mana akiraatitti hundumtuu tokkichumaa jechuudha teessoon isaanii. Duniyaa irratti teessoo garaagaraa qabna hundi keenyaa'u hedduu galeessis dureessis hiyyeechis rakkataanis maraataanis wanti hundumtuu maallaqni wanni naman goone tokko hin qabu. Hundumti keenyaa'u kun hin kufaa kun hin kaa kun ol kaa kun gadi bu'a hundumtuu teessoo garaagaraa qabaa jechuudha duniyaa irratti. Haakiratti garuu manni keenya tokkichuma hundumti keenyaa'u. Kanaafuu warroonni waan hin taane namarratti hojjetan warroonni haqa namaa nyaatanii nama zallamtan warroonni kijibaan jireenya namaa diidan warroonni waan hin taane namarratti yaaddan wanna akkanaatirraa of qusadhaa isiniin jedha yaa obbolaawwan kiyya. Dhiiras ta'ee dubartiin xiqqaas ta'ee guddaan kanaaf waan hin taane akka walitti yaadne warroonni na hordoftan hundumti keessanuu viidiyoo kana tanan isiniif waraabee beekumsa qabaadhee beekumsa kiyya kanarraa isiniif qooduu osoo hin taane waan naga'e nama wanti akkanaa kan rakkinni akkanaa kun isa muddate waan beekuuf namni kun nama kanarra ga'ee nama biraatiif immoo barumsa ta'uu qaba jedhee waan yaadeefan viidiyoo kana waraabuuf yaade. Kanaafuu akkanatti hin aarree maaliif waan hin taanerre waraabdee afoosii akkanaan hin jenne waan kun barumsa isiniif ta'a jedhee yaada qaba. Barumsas wanta qabuudha. Warroonni isinitti tole yoo jiraattan sheer gochuudhaan olii daddabarsaadha. Hunduma biraanuu gahaadha. Hundumtuu viidiyoo kana yaadaawwatu. Warroonni wanta akkanaatirra jirtan waan akkanaatirraa ol qusadhaa nama hin beekne irratti haqa keessan hin erginaa dafqa keessan asiif achiif facaasinaa isiniin jedha yaa obbolaawwan kiyya. Egaa akkas isiniin jedha obbolaawwan kiyya. Dhiifama kaasin irratti qofeetin jira. Sagaleen kiyyarree akkuma isiniin jedhe ka baay'ee sirrii miti. Iji kiyyarree akka nama machaa'een jira. Egaa ka daawwattootaaf kabajamtoota kiyya viidiyoon kiyya tanarraa akkinoo kana fakkaataa akkanatti naarree isiniin jedha viidiyoo hin taanerree oona isinii waraabee hiraadhe. Egaa ka daawwattootaaf kabajamtoota kiyya viidiyoon har'a isiniif qabadee dhiyaadhe viidiyoo kana fakkaataa. Muudannoodha. Muudannoo ilma namaa muudannoo dhugaatii nama takkaa lama miti wanti akkanaa nama muddateetoo jiru namni ani beeku nama meeqa jechuudha.
kanaafuu yaa obbolaawwan kiyya waan akkanaatirraa mee holqusadhaa waan akkanaatirraa mee holqusadhaa mee ol bakka hin taanetti ol hin yaadinaa ol hin miidhinaa waan gaarii tokko oliif yaadaa haqa namaa nyaatinaa haqni namaa haquma namaati nyaatanii dhugdanirree haqni namaa homaa wanni isinii godhe tokko hin jiru hin gubattan haqa namaa nyaatanii imimmaan nama sanii sun guba duniyaa irratti isin gammachiisurree akira irratti isin gubaa imimmaan namaa gaarii miti imimmaan namaa bareedaa miti imimmaan namaa azaabaa nama gubaa jechuudha kanaafuu ilmi namaa yeroo ammaa kana haqa namaa nyaateeti miti haqa ofiitu nutan jiraatu waa meeqatu irrata karaa rabbiit irratti sanin deebiin jecha rabbii tanin guutin nama meeqa tokko lama miti jechuudha kanaafuu wanta akkanaatirraa holqusannee wanta akkanaatirraa ofeeyne waan hin taane godhuun duratti waan hin taane hojjennee odoon godhuu baanne jennee boo'uun gadduun duratti itti dhaabbannee yaaduun dirqama ilma namaati jechuudha kanaafuu obbolaawwan keenya tan dhiiraa shamarranii dhiiras taate dubartiis taate dhiira qofaa miti dubartiin irree hedduu jira jechuudha tan dhiira kijibu kanaafuu waan hin taanerraa of eegaa isiniin jedhan obbolaawwan kiyya waggaa 100 hin jiraannu duniyaa tanarra yeroo hammaa kana jechuudha kanaafuu umrii rabbi nu kenne irratti waan keerii daraganne hanga nu danda'ameen haqa keenyan dafqa keenyan waan nu gammachiisu tokko hojjetannee jiraachuudha malee haqa namaa hin barbaadina isiniin jedha egaa kadawwatootaaf kabajamtoota kiyya viidiyoon kiyya tanarra miudhannoodha kaa muudhannoo akkuma isiniin jedhe adaraa isiniin jedha egaa share gootanii nama biraan ga'uu hin dagatinaa akka barumsa isiniif ta'u abdiin qaba egaa akkuma jirtanitti nagaa naataa nageenyi kiyya bakkuma jirtanitti xiqqaa guddaa keessan yaada qabu isiniin jedha inshallah viidiyoo hittaanu qofaan kun irree nagadhiisee ani irree wayyadhe akkan isinii dhiyaadhu abdiin qaba akkasumas du'aa naaf gochuu hin dagatinaa isiniin jedha hedduu tokko naaf galatoomaa warroonni ilaadhuma viidiyoo kiyyaa nafaana turtan akkuma jirtanitti nagaataa warri biyya keessas jirtan warroonni biyyaan alas jirtan nageenyi rabbi guddichaa isin waliin yaa jiraatu rabbi isin waliin yaa jiraatu yaada muraada keessan isiniif yaa gootu isiniin jedha nagaa naaf ta'a assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Tasa'ana fuudhee galaanni jaalala bishaan taakuun beekuume maatu naamala tasa'ana fuudhee galaanni jaalala bishaan taakuun beekuume maatu naamala osoo na gangalchuu na liitee garbatii daakee baahuu keessaa finqaabuu dandeetii hokkeessaan na baasii si taakuu beekaati an keessaa bahuudhaaf hinqaabuu dandeetii wayi bada jaalala.